Ani amma namni waan yeroo sana amma nagaaf ichi nagaaf. Ansan siin jenne waan siin jedhe waaqayyo saree fi jaldeessaa fi qamalee fi gartee waan nyaadhu yoo siin jedhe ni nyaattaarra waaqayyo jedhe siifin dubbisa mee waan Museen jedhe waan waaqayyo jedhe. Har'atti yoo nagaafatte har'a nyaatu garuu nyaata miti immoo waan siin jedhe waan waaqayyoon dubbatee bara baraan jiraatamoo lagizeedha. Wanni waaqayyo dubbate bara baraan dubbiin isaa bara baraan jiraatti moo bara tokko jiraattee bara tokko dhabamti itti dalagamu no dubbi si jamar waaqayyo individually waan dubbatu nama dhuunfaatti waan dubbatu qaba biyyaaf waan jedhe amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wanti akka dhuunfaatti dubbatu fakkeenyaaf dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf barattoota isaa dubbate moo namarra jiru dubbatee ture inni namarra jiru dubbatee barattoota isaa dubbate kallattiidhaan yeroo sana barattootatti dubbatee namarra jiru waanni barattoota goobas waanni Musee dubbate arra isinitti dubbattu lakki yeroo sana saba sanaafidha saboota Museen geggeessaa ture sanaafidha wanna ta'ee fi isin ilaallatumi Okay. Gaafa ilmi nuuf dhalateera gaafa gartee wanti jedhu ilmi nuuf dhalatee jedha Isaayyaas jedhu raajiin jedhu sana raajiin saba isaa dubbachuu jira moo saba isaatitti miti? Raajiidhaan ni bakka raajiin inni si jammar. Raajiin beeke raajiin san saba yeroo san jiru dubbachuu jira moo saba arraa kana dubbate inni? Nuu dhalateera deeka inni irra dhaabate dubbate si jammar mul'ataan achirra ga'ee. Kallattiidhaan yeroo inni dubbachuu jiru sana yeroo afaan Oromooti. Waa'ee raajii fi waa'ee barreeffama Musee seera Musee adda baasi kaa ustaaz maal taate? Raajiin kun maal ijoolletti argata kun? Raajiin wantoota jaarraa hedduu booda ta'anidha raajiin. Raajiinuma sana iyyuu uummata isaatti hime malee dhaggeeffadhu. Raajii sana inni yeroo sana lubbuudhaan namoota jiranitti wanna isa dubbatee ragaa godhee kaa'uudhaaf qo'e ustaaz dhaggeeffadhu. Eenyuuf raajee dhalateera jedhe bara dhalateera malee ganaa dhalatan jenne. Dhaggeeffadhu kaashu dhalateera jenne ilmi nuuf dhalateera jedhame. Ishi. Kanaafuu raajiin ni dubbate uummata sanaaf immoo uummata ammaatiif dubbate eenyutti dubbate sin jedhe. Siifima ustaz. Siifima bakka. Sijjammar raajii gaafa dubbatu namni tokko wanni sun dhugaa ta'uunsaa kan inni mirkanaa'u gaafa dhaqee raawwatu wanna ta'eef yeroo sanatti nuuf jedhe isiniif hin jenne nuuf jedhe dhalateera mul'ataan achirra dhaabbatee dubbate nuuf jedhe moo hin jenne nuuf dhalate moo hin jenne yeroo inni dhalate nuuf dhalateera yeroo Yesuus dhalatutti Isaayyaas ture turre mul'ataan garuu yeroo nuuf dhalateera kan jedhe yeroo sana himeenyuuf akkas taanaan yeroo Yesuus dhalatu sana garuu inni mul'ataan achirra tureen argeera